Walalloodhaan kumaa safaraa bara waltajjiitti nafeera. Isinin argiinii ijamtuufamattuu isinin raajaamtee ija shaa cufattuu walaloo koo baasuun isin hundumattuu shaashaa gochuu kan akkamiin na simattu. Lammii koo mararree koo haqaa warra wal wajjinii waamamneerru maqaa warra wajjin qabnu seenaa baradanu warra jaalalaatiin cufaa beeku banu warra gaafa giiti warra gaafa xiiqii lubbuun hin mararre baga nagaan dhuftafu baga wal agarre nan dhufe ilmi keessan ankumaan safaraa nagaan monda ganne asha barkabu akkam jirtu adara baga jiraatanii jiraadhaa yaa fira dhiiguma keessattu ana keessas jira kanaaf amaan fedhu siniina wagaarii waaqni isinirra achaa qabu aarii kan kaayyoof karoonni jalaa gabaabbatu kanatti jechooni achuma dhaabbatu waaqni isinin godhiin akka muka silkii hunda keessaniifuu annan awwa milkii hunda keessaniifuu annan awwa gaarii waaqni isinirra achaa qabu aarii kan sin qooduuf immoo adda adda isiniru jinnii isa gobaatti aadiru akka waraabessaa akka waaqayyuusu waaqni mataasaarra baga akka aabuusu goomataan Oromoo haaboo akka cabbii Oromoo jabeesse nuufaadhaa burabbi. Baay'inni keessanarraa baay'ee ulfaata. Bareedni keessanarraas baay'ee ulfaata. Iji keessan ija leencotaa fakkaata. Kun ija kooti moo akkami yaa fira? Ija biishee fakkaatu baay'ee mul'achaa jira. Garuu silas cilee miti jirbiitu addaata. Ilma baatti ba'e abbuma fakkaata. Ammanaaf galeera hubadheera. Fira edaa ilmaan abiishee garba mana guutee jira. Ilmaan gaafa diiqii ilmaan gaafa seexa warra qaaf gulufu akka farda seexa warra ciree cumboo cororsaaf caccabsa warra galaan cuubboo alaamanni baqsa warra laphee leencaa onneenis qeerransa warra ta'uu baree dargaggoo beeransa warra sirba jennaan namii dhangalaasu iyyaaseef kunkummee geelloon lafa raasu warra umaan kuulamaa kan gootummaan dacha obbolaa tuulamaa ilmaa warra macha warra seenaa danuu kuusee qabu mana utubaa biyyittii mataa biyya kana warra manni guutuu abbaa ilmi goota warra doktorootaa piroofeesaroota warra a'aan guddate utuu cooma muru akkam nagaari warra roo guduru jajjaboon Oromoo Oromiyaa hunda baga nagaan dhuftan ilmaan saba guddaa babbareeddota koo akka lillii birraa foolii Oromummaa xurgaa asinirraa yommuu sin ilaalu hunduu bitaa mirgaa baay'ee babbareeddu akkaananiif silgaa utuu as baatanii ilaaltanii ilaa ajab bareedina baay'ee agartu sila anu as ba'ee arge baay'ee natti tole nama qabbaneessa hayyoota gurguddoo beektota tuguute galma kana keessa silas gadhee qabnu addunyaatu beeka waa'ee keenya taanaan haqa qabne qeeqa isa naalaan beeku ankumaan safara sinittani maga warri beekne bara warra yoo barnootaa homaan qabne shakkii warra beekumsaatiin biyyaaf ta'e fakkii qeessonni deegaa waan dhugaa fayyuuti nu warra beektota handhuura hayyuuti dhugaa shan dubbadha homaan qabu dara bishaanuma keenya sammuu namaa qara sinii kaasuun fakkeenya hin dubbatamneef malee seenaan suuqa galee miiltoo abbaa gammachiis miiltoo haastar gannoo dhaloonni beekumsaa akka argatuuf qannoo kan yeroo jalqabaaf akka biyya kanaa barnoota ammayyaa boojjiitti eegalchiise kan duuboo barnootaa dhalootaaf qabsiise kan hayyummaa isaatiin lama dha'e deegi Daani'el Dabalaa unu keessaa madde ilma keenya beeki hayyummaa isaan gola beekumsaa dhaqe afaan Oromoo dhiisii afaan Amaaraafuu kan kiiboordii kalaqe hayyuu sammuu qaraa kan dadhabe qeeqi ayyaana birruuyyuu ilma keenya beeki abbaa fedhe gaafaa kan kaayyootti hin ciccine sodaatuuf dabeetti takkaa dacheen keenya gadheen biqilchine waa'ee warra guduruun kaase malee fakkeenya Oromoo matakkasi hin qoofamu waan keenya yoo dhibas ilaalle jabaa akka fanji warra abdiisaa qoricha faranji yoo shawwaas ilaalle warra jenne teella warra taaddee birruun leenjisaa mandeella harargees yoo laalle warra dhukaasa qabsoo dhukaase jalqaba warra elemooti seenaan duume qaba yoo baalees ilaalle gootota sirriiti warra waaqoo guutu aliyyii cirriiti yoo arsiis ilaalle kan biyyi beekudha burqaa atileetota addunyaan beekudha yoo iluus ilaalle
malle kan hundaa fakkeenya warra abbaa gammachiisi abbaa afaan keenya waan keenya baay'eedha himee fixuu hin danda'u walumaa galatti isa Oromoo nu godheef galanni haa ta'u. Gara dhimma kiyyatti yommuu deemu ga'ani harri guyyaa maayikiroo faayinaansii torbanii sabni akkas fakkaatu humna faayinaansii utubamuu qaba jettanii yaaduudhaan saboon qabuun mataan qabuun saba warri maayikiroo faayinaansii torban unuuf hundeessitan tokkummaa wal ta'uun faffaca'uu soomaa jecha biraan qabu xinnaaf guddaan keessatti hunduu galatooma. Silasi yoo biyyaaf hin taane yoo sabaaf hin taane baratee dhaloonni amma san baradhee maal godha barnoonni. Barnootaaf beekumsaan yoo hin taane sabaa baradheera jechuun maal faayidaa qaba? Addunyaa qorannee waan hundas hubannu barnootaan fagaannee hawaarras qubannu hawaarratti namnu deebinee ni buuna lafarratti namnu lafarraas ni duuna. Qabeenyas haa ta'u yookaanis barnoota kan ittiin sabasa hojjetetu goota malee kumaatama horree keenyis miliyoona anamma san qaba dhaadannee maal goona silaa qabeenyi dilbii buute lafa fudhannee hin duunu lafuma irratti hafa warqeen ijaarannee itti gallus mana boodhiisnee madeemnu dachee badhoo kana nu hunduu ni duuna nu ilma namaati dhumni keenya boolta meetira lamaati. Kanaaf utuu lubbuun jiranii ofirraa hiranii gab godhanii haala lammiif saba ofiif waa gumaachuu caala. Warri kun sinii gallaan rakkoo dheessitanii walitti dhufuu wal gurmeessitanii ofirraa dhiibdanii jibbaaf yaada okkoo tokkummaa uumtanii ilmaan abbaa tokkoo waliif jirra jechuun wal wajjin kaatanii dhaloota utubaa taatanii yeroo humna ofii kan itti dadhabdan warri akkasitti walitti nu qabdan gurguddoonni keenya jajjaboonni keenya galatoomaa hundumtuu kan isinirraa godhu waaqni jabu. Cimina keessaniin maayikiroon faayinaansii torban waggootuma dhiyoo muraasa reef darban keessatti ol ka'ee xiiqiidhaan ol ka'ee dhaloota ga'oomsuuf tokko lama jedhee hojiidhaan gad ba'ee daandii gubbaa taa'ee rakkina akka dhiisuuf carraa hojii uumee dhaloota hojjechiisuuf hirkattummaa keessaa of ga'ee akka ba'uuf dhaloonni diinagdeen akka of danda'uuf waliif jirra jedhee wajjin akka hojjetuuf hiyyummaaf doofummaa akka irra jettuuf qoqqooddaaf fageenya faca'uu diduudhaan uummataaf qabeenya walitti fiduudhaan walitti hidhuudhaan kaan akka hojjetuuf cimsee si'eessuudhaan kaan akka daldaluuf liqaa mijeessuudhaan abbootii aksiyoonaa abbootii qabeenyaa akka ta'aniidhaan hundumtuu milkiidhaan akka ol ka'aniidhaan tajaajila cimaa hawaasummaa kennuuf nu hundi boqannee uffee akka jennuuf maayikiroon faayinaansii torban mudhiisa shab godhee hojiitti galeera kunoo yeroo dhiyoottis milkii eegaleera. Warri kan hundeessitan kan kana hojjettan hundumti keessanuu ulfaadhaa jiraadhaa ofuma keessanii harka shab godha haamilee ofilaadhaa. Eeyyee ammayyuu jabaadhaa. Faayinaansii hiikuuf ibboo dhabe hiikoo heddoo ofisii gochuun finfinnee Meeksikoo waliif jirra jechuun hunduu wal amanuu shaggar malkaanoonnootti biraanchii banuu warri itti yaaddanii hojjetta waan kana jecha siniin qabu namummaa takkana ammayyuu jabaadhaa milkiin itti fufaa hiyyummaaf doofummaa gab nurraa godhaatii balbalatti cufaa. Ammayyuu jabaadhaa haqaan wal amanaa. Oromiyaa guutuutti deemaa damee nuu bana. Oromiyaa qofa mitiyyuu fallisaa addunyaa guutuutti deemaa babal'isaa. Maayikiroon faayinaansii torban yeroo gabaabaatti mataa ol qabee saba baankii torbaniittis of guddachuu qaba. Yeroo gabaabaatti olaan haa mul'atu ka'ee hundumti keenyayyuu haa ba'an nu ga'ee warri sheeriin binne dafaa sheerii bitaa imala milkaa'aa kanatti ol lixaa akka jechuu bayyanaa akka miruu ol jirra qabeenya keessanii jedhaa waliif jirra akka miliyoon kaasa'uun
akka fantaa buzaayyoo sheerii guddaa bitaa ta'a nama kaayyoo. Baankoliin keenyas gaa baankoliin uummata maayikiroo torban kana jabeessaa utubaa olluuf qabaa mataa. Isinis jabaadhaa gab ofirraa godhaa haalota sin sarban jabaadhaa mul'adhaa hundeessitoonnii fi boordiin warra torban namoota irraasne qilleensa akka tasaa warreen akka Dooktar Bayyanee Taaddasaa. Namoota irraasne qilleensa akka tasaa warreen akka Dooktar Bayyanaa Taaddasaa. Hubatoo bilchaatoo of eeggatan qalbii agafaanaa warreen akka obbo Getaachoo Olaanaa. Kan namni jaallatu kan dhimma lammiidhaaf dafee jedhu jirraa akka obbo Ballatee Mitikkuu ol jirraa. Kan garaan dhalootaa boqotutti ciisa. Kan garaan dhalootaa boqotutti ciisa akka obbo Babaayyoo Mitikkuu amansiisa. Gurguddoo gaarummaa fi adeemanii kaachaa kanneen akka Baayiluu Zaafobbaa Gurraachaa. Kana waameen finne hundumti keessanuu maqaan keessan hoomaa jabaadhaa jiraadhaa hundumti keessanuu kunuuf galatoomaa. Hunda keessaniinuu nuuf jabaadhaan jedha garuu carraan argadhetti waa dubbachuun fedha. Haala hin mijanne yeroo hin mijanne bakka hin mijanne goda sanaa ba'e kan akka biyyaattuu fakkeenya hundaa ta'e bakka guddaa ga'e. Finfinnee walakkaa mana kiraa galuufuu kan namni sodaatu inni immoo maqaa Oromooti kan xiqqin ijaare gamoo akkas fakkaatu kan hunda keenyaafuu nuuf saaqe karrayyuu tola akka wal geenyuu fi kan haala nu mijeesse bakka kanatti darrayyuu abbaa hoteela Lillii kan nuuf ta'e fala waa nuttuma caala obbo Geemshuu Bayyanaa kabajatu mala. Jabaadhu fuullee hin jedhii Bayyanaa ammayyuu milkaa'e obbo Geemshuu Bayyanaa. Ormuu otoo keenya taatee jettee sinarraati qeerraa dhalattes yaadadhuun dagatiin dhaamsa koo har'aati kanuman siin dhaama ankumaan safara. Kanuman siin dhaama ankumaan safara. Bishaan fincaa'aa irratti riisortii tokko immoo nuuf ijaaree daraa obbo Geemshuu Bayyanaan jajjabaadhu jennaafi akka shabshab godha hamilee kennaafi galatoomne. Ikoo turizimiif kana haaraa waamicha addaatiin haa galateeffadhaa.